Jirra jirtuu kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaan chaanaalii keenyatti nagaan dhuftanii har'a waa'ee maallaqa chaanaalii yuutuubii fi akkaataa viidiyoo keessan irraa maallaqa argachuu itti dandeessan hundasaa irratti ni dubbannaa jechuudha. YouTube chaanaalii irratti maallaqa argachuu fi ulaagaalee ati guutuu qabdu maalfaa akka ta'an waliin ni ilaalla. Sunis dhiyeenya kana fooyya'insa YouTube'n subscriberii fi watch hour irratti taasiseen YouTube chaanaalii kee irratti subscriberoota aga 1,000 akkasumallee watch hour aga 4,000 barbaachisa ture. Garuu YouTube'n san irratti fooyya'insa as dhiyeenya kana taasiseen 1,000 subscriberii 1,000 kan barbaachisu gara subscriberii 500tti gadi fooyyessuudhaan akkasumallee watch hour 4,000 barbaachisa kan ture gara watch hour 3,000tti akka xiqqaatu taasiseetiin jira jechuudha. Kanaafuu yoo hammallee sadarkaalee sana hin guunne ta'e kun yoo xiqqaate waggaa tokko keessatti yookaan ji'oota 12 keessatti darban keessatti subscriberiin kee 500 akkasumallee watch hour'n chaanaalii keetii 300,000 ta'uu qaba jechuudha. Watch hour'n yookaan sa'aatiin chaanaalii keessun viidiyoon achirra jiran itti ilaalaman 3,000 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu yoo hammallee sadarkaa sana hin geenye ta'e qabiyyee nama hawwatuu danda'an kontentiiwwan nama hawwatuu danda'an tolchuudhaan maamiltoota si daawwatan guddisuu irratti itti fufiinsan hojjechuutu sirraati eegamaa jechuudha. Ulaagaalee barbaachisan erga guuttee booddee sagantaa michuu yuutuubii yookaan YouTube community irratti hiyyachuu ni dandeessa jechuudha. Ulaagaalee amma jenne kana erga guuttatteen booda YouTube community irratti hiyyachuu ni dandeessa jechuudha. Kunis bakka itti viidiyoo keessan irratti beeksisa maallaqaa beeksisa hojjechuudhaan maallaqa yookaan kaffaltiitti isiniif kaffalamudha jechuudha. Galii beeksisarraa argamuun haalatti ammoo filannoowwan garaagaraa karaaleen biroo kan ittiin chaanaalii yuutuubii keessanii irraa maallaqa ittiin argachuu dandeessan ni jiru jechuudha. Isaanis kanneen akka miseensummaa chaanaalii, sheelfii meeshaalee daldalaa fi super chaatii yeroo tamsaasa kallattii darbu irratti maallaqa meeggachuu ni dandeessu jechuudha. Galiin dabalataa kun qabiyyee kee irraa maallaqa argachuu carraa dabalataa siif kennuu ni danda'a jechuudha. Galii milkaa fi itti fufiinsa qabu chaanaalii yuutuubii keetii irraa ijaartee argachuudhaaf of kennuu fi hubachuun baay'ee barbaachisaa ni ta'a jechuudha. Sunis immoo dandeettiiwwan sasalphaa ta'e waan baay'ee hin cimne barbaada jechuudha. Kunis bilbiluma keenyaan tachiima keenyaan yookaan Android dhumaan fayyadamnee waan hojjechuu dandeenyudha jechuudha. Garuu kan nu barbaachisu dandeettii qabaachuu nu barbaachisa jechuudha. Dandeettiiwwan YouTube chaanaalii banuudhaaf akkasumallee viidiyoo kontentii hojjechuudhaaf akkasumallee tamsaasuudhaaf nu barbaachisan eessaati argannaa gaafa jenne YouTube mataa isaa irratti free coursiiwwan garaagaraa waan jiraniif free coursiiwwan sana eessaati barachuu akka dandeenyu gara fuulduraatti viidiyoo kanan dhimma kanarratti hojjedhu ni ta'a jechuudha. Kanaaf isaan kanallee kallattii sanaan salphumatti argachuu waan dandeenyuuf waan nama yaaddessu hin qabu jechuudha. Dandeettii hin qabu kana hojjechuu hin danda'u wanta jedhamu miti jechuudha. Maaliif dandeettiin barbaachisullee barnoonni karuma yuutuubiitiin yookaan karuma intarneetiitiin argamu waanuma danda'uudha jechuudha. Kanaafuu galii karaa YouTube chaanaalii argamu kana argachuudhaaf waan halkan tokkotti hojjetanii yookaan bu'aasaa itti argatan miti. Garuu hojii cimaa fi carraaqqii walirraa hin cinne taasisuudhaan viidiyoo uumuuf qabdu gara madda galii fi walirraa hin cinne hojiirra ooluu danda'utti jijjiiruu ni dandeessa jechuudha. Saniif warra jalqaba marraa kaasee YouTube chaanaalii akkamitti akka bannu akkamitti viidiyoo upload akka goonu akkamitti viidiyoo edit akka goonullee warri hin beekneef gara fuulduraatti viidiyoo kan hojjedhu waan ta'eef chaanaalii Gaddoo Tech Tips irra kana subscribe gochuudhaan maatii akka taatan akkasumallee mallattoo notification sana on gochuudhaan yeroo viidiyoowwan haaraan chaanaalii kanarratti gallakkeeffaman
utuu isin jala hin darbin beeksisni dursee akka isin qaqqabuuf isallee hoon godhachuu hin dagatinaadha. Horaa bulaa deebana.